Akkam jirtu daawwattoota kiyya. Kutaawwan darban keessatti SPSS ilaaluun keenyaan yaadatama. Kutaawwan sana keessatti riippoortii fi firikweensii ilaallee turre. Har'a immoo kan waliin ilaallu maalidha? Analyze kan jettu jalaati. Custom table kan jettu ilaalla. Analyze kan jettu kana jalaati jechuudha. Custom table kan jettu ilaalla. Namoonni fuula YouTube kiyyaa faaraa taatan fuula YouTube kiyya subscribe gochuudhaan na hordofuu akka eegaltan isiniin jecha. Kan miseensa taatan immoo reeta keessaniin akka geessaniin isiniin jedha. Like share gochuus hin dagatina. Kallattii ilmaan gara barumsa keenya irratti gaafa ceenu analyze kan jettu kana jalaati eenyuun ilaalla jechuudha. Custom table kan jettu kana ilaalla jechuudha. Kun maaliif nu fayyaddi? Tokkoon daataa keenya kulamanii fi roowusaa akkaataa barbaanneen ajjetti godhannee haala waliigala daataa keenyaatiin xaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf maal goona jechuudha? Analyze jennee table jennee custom kan jettu kana irratti kaanneetu okay jenna. Isaa booda maal nu fide jechuudha? Waan kana fakkaatu nu fida jechuudha. Waan kana fakkaatu nu fida. Yoo fudhattanii ilaaltanii iddoo kana kunoo kulaman kan jettu jirti. Iddoo kana immoo kunoo rows kan jettu jirti jechuudha. Maal goona jechuudha? Kulamanii kana irratti kilik gooneetu gender kan jettu kana itti diraag gochuu dandeenya. Hubadhaa. Isaa booda immoo row kan irratti kilik gooneetu kan dalganuu taa'u. Amma inni kun kulamaniidha asii gadi akka kunoo asitti agartan kan akkasitti kunoo view kana irratti agartan kan bifa kanaan nuu ta'a jechuudha. Kanaaf maal goona jechuudha? Inni kun genderiin asii gadi kulamanii nuuf taa'u. Marital status immoo roowudhaan nuuf ta'a. Roowudhaan nuu kaa'innaani kunoo marital status roowudhaan nuu ta'a. Isaa booda erga bifa kanaan teebilii kana kireet godhattanii booda dhuftanii taayitiliitti godhachuu dandeessu jechuudha. Marital kasareetan ookee gaafa jiru bifa kanaan kunoo nuu kaa'ee jira jechuudha. Bifa kanaan nuu kaa'ee jira. Bifa kanaan xiinxalatti kennuu dandeessu. Maal jechuudha kuni? Count kan jedhu lakkaa'ee waliigala kaa'a jechuudha. Lakkaa'eetu waliigala kaa'a. Kan hin fuune yookaan kan hin heerumne meeqadha? Meeliin kan hin fuune nama meeqa? 4. Fiimeliin kan hin heerumne nama meeqadha? Yookaan gaa'ela kan hin dhaabbanne dhiiraaf dhalaadhaan kaa'a jechuudha. Kan gaa'ela dhaabbatan yookaan kan fuudhan 23. Dhalaan kan heeruman yookaan kan gaa'ela dhaabbatan 23. Kanii kan dhiira 3. Kanii kan dhalaa 4. Bifa kanaan nuu kaa'a jechuudha. Bifa kanaan genderiidhaan nuu kaa'a jechuudha. Teebiliin kanaaf nu fayyada. Kan biraas itti dabalachuu dandeessu isin asuma dhuftanii custom table jettanii okeedhaati. Isa kana reset godhaati. Reset dhaati. Iddoo duraatti akka deebi'u. Erga kanattanii booda amma genderii fidaati. Kulamanii biratti gadhiisa. Amma immoo educational levelidhaan ilaala. Educational level immoo row godhadha. Educational level immoo row godhaati. Bifa kanaan gadhiisa. Bifa kanaan gadhiistan immoo educational levelidhaan ka'a. Kutaa tokko hanga 8 dhiiras 8 dhalaa 13. Kutaa 9 hanga 12 dhiira 13 dhalaa 10. Diploomaa dhiira 7 dhalaan 0dha. Digirii dhiira 2 dhalaan 1. Digirii olitti dhiira 1 dubara yookaan dhalaa 2 jennee bifa kanaan ibsatti kennina jechuudha. Kan hin baranne dhiirri hin jiru dhalaan 3dha jechuudha. Eessa keessa respondentii keenya kana keessa yookaan sample size nuti fudhannee questionnaire irraa guurre kana keessa kanatu jira jechuudha. Kanaaf daataa kana gaafa qaacessinu bifa kanaan jaroota kanatu keessatti hirmaateedha jechuudha. Haala kanaan haala waliigala daataa keenya ilaaluu dandeenya. Isiniin jedha irraa fayyadamaatii gaafa qorannoo keessan hojjettan bifa kanaan xiinxaluu dandeessu isiniin jedha. Kutaattaan keessatti immoo turtii biraa qabadheen dhiyaadha. Amma kutaattaan wal agarruutti nagaan turaa jecha kan fuula YouTube kiyya subscribe goone akka subscribe tun godhin hin baane isiniin jecha hanga kutaattaan wal agarruutti nagaan turaa.